Yooyaa Shimaa kam jirtu nagaaf jiraallee waaqayyoo akka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaanii maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafnee akka isin ga'anii fi mallattoo beelis banaa gochuu hin dagatina. Dhaabbanni Yeeloo Mask meeshaa sochii to'atu sammuu keessa awwaalamuu yeroo jalqabaatiif ifoomsee jira. Naqamtee ogeeyyiin fayyaa sammuu shamarree ganna 24 keessaa rasaasa baasuun du'a oolchani. Namni maqaan kee lalisee. Sida lalisee dhamta. Luyyaa. Amen. Sabni kun hin rafe. Luyyaa. Shayi lama. Amen. Turraa lama kaas. Amen. Riiboo. Amen. Akkas jedheetu maqaan abbaa kee Tolasaa. Sirriidha Tolasaa. Tolasaa. Galateeffadha Waaqayyoon. Sabanan ala yoo ta'u baate asitti bakka akkasinitti. Naqamtee ogeeyyiin fayyaa sammuu shamarree ganna 24 keessaa rasaasa baasuun du'a oolchani. Yommuu rasaasa sammuu ishee keessaa baafnu sammuun tortoree foolii qaba ture. Baaduun sammuus dhangala'ee waan ture foolii addaa qabaa jiranii Dr. Waaqtolee Abdiisaa. Shamarreen ganna 24 rasaasni sammuu keessatti hafee akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 26/2016tti maatiin deeggaramtee hospitaala Riifararaa Yuunivarsiitii Wallaggaa geesse. Shamarreen godina Wallagga lixaa aanaa mana Siboo irraa riifariin barreeffamee gara hospitaalichaa dhufte kun gara hospitaalichaa osoo hin dhufin guyyoota 6 achumaa aanaa mana Siboo turte. Yommuu nu bira dhuftu of hin beektu ture. Aanaa mana Sibootti buufatuma fayyaa keessaa naannoo sana jirutti yaalii salphaatu taasifamaafii ture jedhanii hospitaala Riifararaa Yuunivarsiitii Wallaggaatti ogeessa baqaqsanii yaaluu waliigalaa kan ta'an Dr. Waaqtolee Abdiisaa. Shamarreen cimina miidhaa irra gaheerraan kan ka'e of wallaaltee turte kun haala lubbuu isheef yaaddeessu keessa turte. Kutaan sammuu ishee rasaasaan rukutames faayidaan ala ta'uu eegaleera. Yommuu rasaasa sammuun ishee keessaa baafnu sammuun tortoree foolii qaba ture. Guyyaa 6 waan tureef foolii godhatee ture. Baaduun sammuus dhangala'ee waan tureef foolii addaa qaba jechuun haala dhukkubsattuun kun irra turte himani. Iddoon rasaasni itti ture foolii godhateera. Wanti foolii godhatee ajaa'e sun yeroo booddee malaa kuusa. Malaa kan kuusu yommuu baakteeriyaan sammuu keessaatti wal horuun infekshiniin uumamutti. Gaaffii hin qabu kun lubbuu ishee dabarsuu danda'a ture jedhan doktarichi. Yaaliin akkanaan adeemsifamee hin beeku. Yaaliin baqaqsanii hodhuu shamarree kanaaf barbaachisu hospitaala Riifararaa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti kanaan dura adeemsifamee hin beeku. Kanaaf bakka ogeeyyiin fayyaa olaanoon jiranitti gara hospitaala Xiquur Ambassaatti kan Finfinnee argamutti akka ergamtu maatii ishee waliin haasofnee jedhan Dr. Waaqtoleen. Haa ta'u malee maatiin shamarree kanaa qarshii shamarree tana gara magaalaa Finfinnee ittiin geessan akka hin qabne akkasumas yoo boqottelee reeffa ishee gara iddoo jireenya ishee Wallagga lixaatti deebisuun akka itti ulfaatu ogeeyyii fayyaa hospitaalichaatti himan. Yoo duute reeffa ishee gara biyyaatti fudhannee galla waan ta'eef asumatti waan dandeessan godhaa. Waan gootan hunda fudhachuufis qophiidha jechuun maatiin shamarree akka itti iyyatanis Dr. Waaqtoleen himan. Gareen ogeeyyii fayyaa hospitaalichaa waliin mari'achuu yaalichaa adeemsuuf murteessan qorannoowwan yaalichaaf barbaachisanis adeemsifamuu eegalan. Siiti iskaanii yommuu kaatu rasaasni sammuu ishee gara fuulduraa akka jiru lafeen buqqee mataa gara fuulduraan jiru gara sammuu keessatti kan seenee fi haguuggiin sammuu duraa jedhamus tarsa'ee akka jiru agarsiisa jedhani. Yaalii ulfaataa ture. Shamarreen ganna 24 rasaasni sammuu keessatti hafee of wallaalte qorannoowwan barbaachisoo erga adeemsifamanii booda akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 27 bara 2016 wallaansi baqaqsanii yaaluu sa'a 2 ol fudhate irratti adeemsifame. Yaalichi ogeessa baqaqsanii yaaluu waliigalaa kan ta'an Dr. Waaqtolee Abdiisaan kan durfame yommuu ta'u, walumaa galatti ogeeyyiin fayyaa hospitaalichaa lakkoofsaan 6 ta'an irratti hirmaatanii jiru. Sammuun ishee gara fuulduraa erga banamee booddee rasaasni ni ba'e. Lafee cabee gara sammuu keessatti deebi'e immoo sammuu keessaa baafnee haguuggii sammuu tarsa'e immoo deebisnee hodhinee jedhani.
Yaaliin kun erga taasifamee fi booda shamarreen kun guyyoota 7 hospitaalicha keessatti hoddofamaa akka turtes Dr. Waaqtoleen himanii jiru. Guyyaa guyyaan jijjiirama fooyyee agarsiisaa deemtee jimaata darbee amajjii 3 bara 2016 immoo fayyaa ishee gara mana isheetti galtee jirani. Sababa wallaansaawwan milkaa'oo duuba jiru. Hospitaalli Rifaraalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa yeroo dhiyootti as wallaansaawwan walxaxoo milkaa'an irra deddeebiin hojjechaa jira. Kanaaf sababni inni tokko immoo meeshaalee qorannoo ciccimoon hospitaalichi kanaan dura hin qabne amma argamuu isaanii akka ta'e Dr. Waaqtoleen ni himu. Akkuma dhiyaa Oromiyaatti meeshaan ittiin rakkoo sammuu keessa jiru gad fageenyaan ittiin adda baasan CT scan kan jedhamu hin jiru ture. Meeshaan sun waan hin turreef hospitaalicha keessatti yaaliin akkasii adeemsifamee hin beeku jedhani. Meeshaan kun hospitaalicha keessatti tajaajilarra ooluu erga jalqabees ji'oota 2 lakkoofstuu kan himan ogeessi kun hangina meeshaan cinatti yaaliin walxaxaa akkanaallee kana dura hospitaalicha keessatti baratamaa akka hin turre himu. Opereeshiniin akkasii hojjetamaa hin turre. Sababa meeshaa kanaan duwwaa osoo hin taane shaakalli isaas hin jiru. Ogeeyyiin gama kanaan immoo nu caalaa dhimma kanarratti qofa ispeeshaalizii godhan Neurosurgeons hospitaalota akka Phaawulosiif Tukur Ambassaa keessa ni jiru jedhani. Namoonni nu caalaa beekan jiraatan iyyuu malee nuyis hojjechuu waan dandeenyuuf dubartiin kun immoo deemus waan hin dandeenyeef filannoon jiru humnaaf dandeettii qabnuun yaaluudha jedhani. Kana malees rakkoon biraa yaalii baqaqsanii hodhuu sammuu wajjin wal qabatee jiru iddoo tursiisaa addaa dhukkubsattoonni yaaliin erga taasifamee fi booda keessa turan akka ta'e himanii jiru. Haa ta'u malee yaaliiwwan akkanaa ofitti amanamummaa ogeeyyii hospitaalichaa kan dabalan ta'uu kan himan Dr. Waaqtolee Abdiisaa sabbata uummataa kanarraa hiikkannetti kan baranne qabeenya uummata kanaan baranne ogummaa uummanni kun nu barsiisee fi waaqayyo nuuf laateen immoo uummata kana hanga dandeenyu gargaaruuf kan hojjennudha jedhani. Meeshaalee wallaansaa haaraan hospitaalichitti fayyadamu eegalees ogeeyyiin fayyaa hospitaalichaa rakkoo fayyaa dhukkubsattoota haalaan akka hin hubatnee fi miira tajaajilummaa isaanii kan kakaasu ta'us himanii jiru. Miidhamtuuf maatii dubbisuuf BBC'n yaalii ammaatti hin milkoofne. Maatiin yaaddoo nageenyaa waan qabaniif dhaabbanni Elon Musk meeshaa sochii to'atu sammuu keessa awwaalamuu yeroo jalqabaatiif ifoomsee jira. Biliineerichi Elon Musk dhaabbanni isaa Neuralink chip funyoo hin qabne yeroo jalqabaaf milkaa'inaan sammuu namaa keessatti awwaaluu beekse. Bu'aa yeroo jalqabaaf mul'ate niiwurooniiwwan sammuu deebii kan kennaa yoo ta'u dhukkubsatanis bayyaannachaa jira jedhe. Kaayyoon dhaabbatichaa sammuu namaa kompiitara waliin walitti qabsiisuun dhukkuboota sammuu walxaxaa ta'an furuu irratti gargaarudha. Dhaabboti dorgommootni biiroon meeshaa walfakkaataa sammuu keessa awwaaluun yaalii walfakkaataa taasisanis ni jiru. Elon Musk dhimma kana irratti hojjechuuf caamsaa bara darbee bulchiinsa nyaataa fi qorichaa irraa eeyyama argate. Neuralink kuni qorannoo waggaa 6 roobootii fayyadamuun fo'aa amma rifeensaa qallatu 64 kutaa sammuu fedhii sochii to'atu keessa kaa'uuf jalqabbii gaariidha jedhani. Akka dhaabbatichi jedhutti fo'aan amma sammuu keessa kaa'amee funyoo otoo hin qabsiifamin baatiriin isaa chaarjeffamuu danda'a. Kunis dambalii sammuu keessaa galmeessuun akkatti namni sun socho'uu barbaade hiika kennuun gara aappiitti dabarsa. Elon yaada X irratti maxxanseen hojiin Neuralink jalqabaa teelepaatii jedhamaa jedhe. Teelepaatiinis bilbilaa fi koompiyuutara kee yaaduudhaan qofaa to'achuu si dandeessisa. Isaan immoo waan barbaaddee biraa to'attaa jedhe. Namoonni jalqabaa teekinooloojii kana fayyadaman namoota miila isaanii dhaabaniidha jedhe. Elon Musk maqaa dhaabbata isaa ol haa kaasu iyyuu malee isa dura dhaabboonni kanneen akka BlackRock, Neurotech jedhaman sammuu fi koompiyuutara bara 2004tti ture kan wal quunnamsiise. Meeshaaleen amma hojiirra jiran bu'aa argamsiisaa jiru. Qorannoo Ameerikaatti dhiyootti taasifameen meeshaaleen sammuu keessatti awwaalaman yeroo namni dubbatu sochii sammuu keessaa jiru hordofuun namoota rakkoo haasaa qaban gargaaraa jedhame.